مقامتي هجد وأيانتم مستوى دايتين جامع خاني قندق يسبك كونس أفسي مستوى دايتين جامع مقانسا عارفي علي يوسين جامع عارفي علي يوسين أنا تنا نو كميتيت قندكم ردكم هم بالشارة دوما لما نوني سكسما لما إنسي أكميتي taatee kana ganamaallee faxara hojii nyaannee dabalee laaganallee hojii nyaannee galgala ba'anii hojjetu mootummaati isaan hojirraa bee dawwule hojii galtee naan jee ammaan galu deemaan jee nama mana keenya maqee ijoolleen tiyya mana keenya jirti achi ijoollee fuudhu deemaa haaya guugalte naa dawwuli naan jee. Hai jeeti ijoollee mana keenyaa fuudhee oguu mana gala dawuleef dhufeetiin jira jeeni. Xiqqoo dhaabbatee dhufe. Oguu dhufe aannis ijoollee wajjin irra jira bakka takkarra. Ijoollee saniif maangoo faanfarsii tokko maaliin bita gunni jee maangoo faanfarsii kana bitiif jeeniituma. Saniin irraanfadhee jee bitee dhufee waan sanitti kaayee rafe maangoo kana dhuga kanaan jedha kin dhuguun jeena namoonni danda'u dadhabeenii rafa. Haala akka malee dadhabee jeetiin biraa rafe. Toora isaa sagalii kan taa'ee tiriqnillee hin jiru isaa sanifallee dhubatee jira. Akkasitti dura mataa kanarra na naqe. Daa'imni biyya lachuun jala jira garaa hiyyee jala. Mataa kanarratti oguu na naqee alla wayi gubadhe jeetiin haf lafarraa aljee alla harfee kiyya gubadhe maaltu maal ta'e jeeti. Harka lameen isaa kana qabee yoon gubatte naan jeetu mataa kana gubbaan haareetti fuula kanarra nagannaqe. Eegasooda hogguun nagannaqe alla gubadhe maal waan balleesse jeetiin hogguun ijee zaa sagalee nam tokko nan dhageenye. Ulaa harka tokkoon hogguun banne harka tokkoon fuudheeti ija tana keessa akkanan narrige. Ijji tiyya yeruma sana achumatti hubatteenyee akka bishaanii yaate hanga tokko qofaatu dhaqqabame ijji tiyya. Eegasooda maqaani manni kiyyaa fi manni keenya walirraan fagaatu beekta. Zaa sagalee sanitti harkuma kiyyaanii hulallee bane inni tibba kana godhu waan hunda qophaa'ee jira beekte. Ijoolleen tiyya zaa sagaletti haala san jirti bakka naasuudhaan kaniin ani mataarratti wayi mataa kiyya jee akkana godhe daa'ima kiyya amata lamaatii fi baatii sadii irratti akkana bubu'ee jira beekte miillaa fi qofarratti. Achuma buufatuma kombolchaa sanatti mucaan kiyya deddeebi'ee du'aa fudhachaa ture hangaan ani otoo as imaaj kana ciisu jiru. Eegas manni keenyaa fi kiyya xiqqoo irraan fagaatu beekte. Iyyaatumaan gubadhe balbalee jee soma kiyyaa jira. Dhaqee karra teenya kana harka lameeniin dha'e beekta. Ani yeroo san tibbanumatti ijji tiyya battee jirti bakka kanii inni firna qabu. Ani karaa waan akka eeruu tokko eeruuti jira achi keessaan gangaladha beekte. Maaliin gubadhee balbalee yeroo takkatti bineensa deebi'ee ture beekte. Achi bakka eessoonni kiyya ol fiiga waan naa godhu hin qabu. Asiitiin kun biyya teenya keessatti hin beekameen turre dawaan isaa maal akka taa'amte ni dhabame yeroo sanatti. Bishaanillee oguu fidan toora tokko hongi hiyyeessa kiyya dhagee gabbe. Bishaanitti naqamuutti naqinaa jaanii namnummaan na beeku kun akka bineensaatti na dheessu eegale baqa. Wayituni siidhaa jaaniitu baqa dhabni harkaan na tuqu hin jiru ni beektaa. Nama waanuma dheessa ture yeroo sanatti. Eegas uffata hombolchaan achumatti achi makiinaan abdee sumnumaan kiyyasa.
karaa akkuma imaaji kana na fide Ayyee. achitti bakka dafanii ija takkatti saranaaf dhaqqabanii takkittiin taan iftiinumaa seene malee wanti takkan seentu achumatti bakka yeroo sana dhaabbattee adii qofa mul'istee hafte eegas booda ammas rabbiin gurraattii fi adii walirra fidee sosocho'uu eegalte kanumaan agarre socho'uu takka eegalte arkoo taanaan hin agartu eegas booda doktara takkitti hootana naa baasi jeeniiti bakka takkitti hootana naa baasi eegas booda as gurri kiyyallee nama xiqqoo muramee jira funyaan kiyyaas cinaarraa muramee jira akka malee gubee jira beektaasiiti faayidaan qabu funyaan kiyyaas gurri kiyyaas hedduu muramee jira gurri tokkichaanis hin dhaga'u. Subhanallah. Amma haalli fayyaa keetii akkamitti jira? Haalli fayyaa kiyyaa waan jiru alhamdulillah jechuun malee maaliin godha. Ijoolleen tiyya na dheessitee tunumaatii yaamiti jaanii ijoolleen naa fidanii ilaalaa gunje tunumaatii yaamiti jaanii na dheessuu eegalan ijoolleen fuudhanii tuma galchan qaba maaliin godhare. Subhanallah. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi fayyaa kee guutuutti si haa deebisu. Ishi amma jaarsi kee argameeree bakka inni jiru? Hin argamne waan itti beeku akkuma tana jira hin argamne nunuu waan jala deemee ilaalee sun jiru numaa hin argamne. Amma mee uummata keetti maal laammatta? Uummata kiyya qaama hundaan akkuma na cinaa dhaabbatanii hin barbaada. Namuu humna qabu waan isiidhaaf ni taajaan. Du'aayinis waa hundaanuu kana cinaa dhaabbatanii hin barbaada. Egaa uummata keenya kabajamoo dhageessanii hundi keessaniyyuu obboleettiin keenya akkuma isinitti himte jaarsa siitii waliin amata beeka waliin jiraattan jaarsa keetii waliin Amata 8 amata 8 waliin jiraattan rakkoon inni sanaan dura himataa ture maali wal loltanii beektu saniin dura karabbi si argu wallolaan jaarsaa jaartii jidduu dhaabamteen beektu ni beektaa? Yeroo hedduu ani wanni naaf irra wal caqacaqnu ani hojjetu mootummaatiimi. Bakka zaa bobbaatii bakka akkanaa dhaqe bakka akkasii dhaqe jedhan yeroo san hin barbaadu inni. Dhiisee illee waan tana taayaatii bakka ati na jiraachisuu nu dandeessaa illee jeetiin gaafii dhiyeessee fi sis jiraachisuu hin danda'u bakka waan jedhamu takka qaba. Bakka yeroo hedduu wal dhabni keenya hinaafumaa fi shakkiidha. guyyaa sana wanti uumame hin jira wanta addaa bilbilaanis Wanni addaa waanti jira guyyaa guutuun irra ta'uulee maallaqallee na ergee inni nagaa maallaqallee naaf erge. Guyyaa guutuu sakkiidhaan natti ashoofaatu moolee guyyaa saniif. Wanni addaan jiru guyyaa san osoo wanni addaa jiraate yeroo san mana san dhaqee bilbiluuf ture. abshir ilmoo lama waliin qabdu akka suuraa irratti arginetti Ilmoo lama ijoollee dhiiraa lamaan qabaa fi hangaftii hoggaa meeqa amata 4 xiqqaanoo amata 2 fi baatii 3 isa. rabbi ilmoo keerra si haa jiraachisu ilmaan keetiif jecha rabbi si haa hambisu ammas egaa akka rabbi si fayyisu du'aa isii kadhannaa uummanni Oromoo haga danda'een si waliin dhaabata uummata keenya warra jirtan dubbadhaati obboleettii keenyaan san booda warri jala jirus ol galee yaada kennate amma osoo hin taane gruppiitti warri galan gruppiitti galaniiru ati akkaawuntii dhuunfaa keetii kan kee maqaa keetiin banamee jiru ni qabda moo hin qabdu?
Ani yeroo tana keessatti namni ana tajaajileen ol qabeen qaqqabu jiru soo kiyya kana beekte. Ani yeroo tana keessatti akkaawuntiin ana barbaachisu isa warra naannoo anaaf guutuudha akkaawuntuma isaa tanarratti. Tole, akkaawuntii ati kennatti kana isuma keetiiti jechuudha. Maqaan isaa eenyu? Ahmadiin Abdurrahman. Akkaawuntii Ahmadiin Abdurrahman jedhamu irratti yoo gargaaramte rakkoon qabu? Rakkoon qabu. Ayye, dhageessan uummata keenya waan dubbachuu ni barbaadan dubbadhaanii sagantaa qabnaaf. Osoon akka madaan hin mul'annetti osoo xiqqoo viidiyoodhaan baate wayyuu madaa uffata uffatte. Rakkoon qabu ilmi namaa uumamaan wayii shakka garuu wanni beekuu qabdan yoo jiraate umrii tiyya guutuu nama gargaaru malee takkaa nama gargaarsa fudhatee beekuu miti sobaas hin beeknu cubbuus hin beeknu Sabriinaan saayibtittiinsi adeeraan taa'af ni beekti Sabriinaa hojii ol beekna warra kabajamaadha nuti alhamdulillahi miskiinummaa qabaannus takkaa waan akkasiin qabnu. Arafat Jamal adeeraan taa'af ni beekti. يا فاميلي ده مبارك Tole خلاص maqaan Ahmad Bonaanii kan inni jedhee fi dhaggeeffadhu waa tokko hubachuu qabda. Bonaanii akkasii isa jedhan sana dhabamsiisee akka seerumaan akkaataa gargaarsaa beellama qabnee fi gargaara.